situmnaan fuuru namatti si galee eegaa buleeyyan kiyya uleedhaan na tunnaan fuudhe umaa seefisinillee koota jajjabeetu radduuti natti kootulee jedhadhu na tunnaan nan fuudhaa miti nan fuudhani sabi moo barbaadan santaana wal arganne maarre situmanii walitti makuudhani video bira kutin habru mutawadu video habru mutawadu video please bira kutin subscribe bira kutin dawda gurma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya shama harka fuunee akkam jirtanii keessanii fayyaadha Oromooti qalbii gaarii hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu isiniin jechaagaa bambam jaadhu fitin jiraati video tana akkuma daawwadhaa warreen subscribe goonleen YouTube haaraa waan ta'eef mee warreen daawwataa hartan hundi keessanuu video tana subscribe godhaa subscribe godhin adda like godhaa bira kutaadhaan isin jaati akkuma dooratti waa'ee irraa dhimma bultii namaa jidduu simuutii marraan tana ifamanaa godhaaga dhuguma jirtu dubbadhaa jedhin gabbee tanaaf jecha please video tana haga dhumatti daawwadhaadhaa jechuudha haga dhumatti daawwadhaadhaa isin jechuu barbaadeeti jara keenya mara seetan wallahi wardaan sun hedduu miskiina hedduu nama imaana qabu rabbiin keenya rabbiin yoo nama isaa jechuudha nama imaana qabu nama tasgabbii nama jaalatu mokkoraa jedhanii wanni sun dhugaadha wardaan hagan itti dhaadhitillee beeku dhumaa wallahi hedduu tokko miskiinati halaas nama jechuudha imaana qabu silaa Abrahaam kun wallahi gattaayee jechuudha takka qabatee bira takka qabatee fuudhee gattaayee namatti fuudhee wajjin jiraatu wallahi wardaa garaa gubuudhaaf jee wardaan garaa gubaa jeeti wallahi amma misaali mee dubartiin teenya mee waan kana misaali ifra dhaabalaa mee ifra mataa kaasiin dhaabalaa hai mee yoo jaarsa keessan gocha kanaa kana isinatti dalagee takka jechuudha wamala bira takka wajjumaan jiraachuu takka adda ba'uudha takka jechuun wamala jechuudha wardaan tanaaf jecha nama jechuudha ishaa halli nama qalbii akkaan taa'ee nagaa ammaatii ilmaan isheedha guddifatu ammaan tan narraa deemee jira rabbummaan natti hin deebisinuu haragalli isaanii kutee jira innoo jetteet abbaa fillee jechuudha abbaa Ibraahim fillee dhaamtee jechuudha Abrahaam kennoo kana waan akkaan dalagu jira si dhufu jira telefoona kadillee ngeen sirra dabalu naan dalagu jirti jechuudha argii Abrahaam kee asii miti biyya namaa sinitti illee akkuma na godhaa ture jaa jirti jechuudha dalagaan isaa biyya sinitti illee jechuudha akkanuma jaa turti nuti dhugaadha amma wanni kun hundi ragaan jirti dhugaadha nuti silaa amma yookaan ijoolleen isaanii ijoolleen Abrahaam fa'aa jechuudha ijoolleen Abrahaam ta'u abbaadhas ta'u maatiin Abrahaam yoo jechuudha wallaahi viidiyoo isaa sana hundaa'u yoo argan gadi fageenyaan yoo argan gaafa inni asii galu sanuu hin dhiisan maaliif ni beektan gaa'ee guddoo keenya biyya keenyatti isaan hedduu nama miidiyaa kana hordofuu miti miidiyaa kana waa'ee YouTube wanni kana nama hordofuu miti quban qabanii jechuudha yoo gattee namaa dhagaayyoo yoo namni itti himee ni shabaashabee sobaa jechuudha hojiiba sobu wallahi nuti wardaan dungaa dila ammatti illee akkuma ishii galteen jechuudha ishii dhuftee jechuudha guyyaa torbaan tokko hin taa'in halaas jammaree jechuudha way miskiina wallahi wardaatti rabbiin sibira haa dhaabbatu halaas amma ishii fidhattee jirti bara yoo rabbi
na biraa deeme natti rabbi hin deebisanii abbaan Abrahaam sunu gad deebi'uu ittiin dhiisu jetti meelala. Ammaan tana shimmaanuu ni shakkiti jechuudha. Nama kanaan akkami maatii isaatti itti fuudhee ammoo akkamiya. Garuu wanta wallaahi tarra guddaa ishii gattee biyya sana jirtu gaafa biyyi jiru sanis waa hedduu ammas oofaa ture. Jechuun beekan namni kun keessaa tullugaa nama jechuun nagaan wal qajeelchanii si nagaatti waliin jedhanii wal biraa jechuudha. Deemanii jechuudha ishiinis jaarsan qabaa bultiin qabaa jaarsaa kiyya birattiin garaa itti taa'aa jirtu jaarsi ishiidhaa yoo beeksisanii gocha sagaalummaa akkanaa hin jammare maatu ishiitti dhaga'ama. Wallaahi jila isaa hundi obsitee bijirumaa sana keessatti nagaan galte amma isheetii horta bagaatti nagaan si galche taamma as booda maaliifi biyya jirtan maatii teessan bira jirtan atillee maatii qabda innillee maatii qabaa jechuudha. Gocha inni dalagu jiru kana maatiin isaaniitillee ni argan. Tanaaf jecha haini hankee as booda illee jechuudha as booda sii baawii takkaan isin jaati jajjabaadhu jira kan isin illee jajjabeessadha. Isin jaa takkaan adigaa Oromoo biyya qaalee fi gaarii arraan taatana isinitti haamlaa dhufe wallaahi warri hagaa ammatti nagaa gottan hedduu naaf baratoomara. Ammaan tana as booda arraan tana wanneen tana qabadhu dhufeef waan kana jechuudha waan kanaatu hedduu tokko garaa na gubee taan jechuudha isin ibsuudha jechuudha yaada tokko qabadheetuma isin dhufe as booda gaa anilleen rabshaa akka isinii fi maal jiru san gartee gara gara bilgeetti deemu san dhiiseen jira alhamdulillah rabbil alamin ifarraa jechuu gattaa'e yuutuuba dalagallee yuutuuba dalagees taa'eetuma jechuudha waan nama bashannansiisaa waan jechuudha hawaasni keenyalleen waa irraa baratu akkan danda'utti illeen ni beekaa osoo hin taane walaalummaa tiyyaan hagam beekurraa jechuudha waan isin bashannansiisaa fa'aa qabadhee jechuudha isiniif qophii adda addaa qabadheetiin isinii dhufaa jira jechuudha istiidiyoo kun gartan kana haala kanaan istiidiyoo illee jaayisa godhadheetiin akka itti isinii dhufaa jira. Chaanaaliin kunis haaraadhaati. Warreen subscribe godhanis subscribe godhaadha. Viidiyoo hagurumatti daawwadhaa. Subscribe godhaniituma biraan beenyaadha. Subscribe biyya viidiyoo hin daawwanne ni isaa waan ta'eef tanaaf jecha mi'a irraan tanaaf viidiyoo kanarratti subscribe ta'an yuutuuba kana kuma takka galchaan jira. Tanaaf jecha jira keenya Oromoo biyya qaalii fi gaarii gaa hojii bareedaa qabadheetiin dhufaa isinillee gaa na gammachiisadhaa viidiyoo tiyya sheeshar godhaadhaa akka nama hedduu bira geessu naaf taasisaadhaan isin jaati. Arraaf gaa tanumaan qabadhee dhufaa isin dhufee jira. Gaa qophii itti aan duratti gaa walitti deebinaatii bakka jirtanitti nagaa isin taatewati nagaan nuturaadhaan isin jaati. Please video bira godhin hagurumatti daawwadhu video tan hagurumatti daawwadhu video tan please bira godhin subscribe godhi bira godhin.